bakka dhaabatu gubachuu jira. Bosona gabbaa'ee horiin dheedee ol deebi'ee aanan ilmatantu gubachuu jira. Eessa qubsiifta? Bakkeetti qubsiiftu eessa? Mataa kan kee gubbaa qubsiifta moo garaa kan kee kana keessa qubsiifta kapaastaadhaan guutte keessa? Eessa qubsiisuu heddan uummata kana? Eessa dhaabuu heddan uummata kana? Eessa jiraachisuu heddan uummata kana? Hadhallee zayitii baadhattee dhatta, burullee zayitii baadhattee dhatta. Eessatti waa godhatan hoo? Manni irraa gubate. Muka jala jiraatan. Munnis gubataa jira kaa. Munnillee gubachuu jira bara. Eessa jalatti qarqaaruu hedda. Eessa jalatti uummata kana sagalee ta'uu hedda. Qarqaarsa isa geessitaaf, qarqaarsa isa gootaaf. Akkamitti hiyyaanne, akkamitti kanan assaabne, akkamitti waa'een kanaa isin hin cinqine, akkamitti waa'een akkaawuntii isin cinqee waa'een akkaawuntii isin gube, akkamitti waa'een akkaawuntii kaansarii isinitti ta'e, akkamitti waa'een akkaawuntii bashitaa isinitti ta'e, akkamitti waa'een akkaawuntiidha isin gubee fiiddan of suuqattanii bara. Kalee dheengaddarraa qabdanii numa haasofta waa'ee akkaawuntiidha. Isin laalu jirraa bar, isin taazzabu jirraa bar. Quuqama sabaa ka qabdan maaf gabbaatanii waan sabni kun ta'e irraa naasayina. Dubbii ijoon saba kanaa irraa maaf hin haasayina. Kaansarii guddaa saba kana keessa jiru maaf irraa naasayina. Waan uummanni kun irraatti buqqa'e maaf hin haasayina. Rakkinni uummati kun qabu maaf hin haasayina. Waa'ee mootummaa yoo dubbatan mootummaan uummanni shanee qallaba. Shaneen ammoo mootummaa deeggara. Mootummaa deeggaraadhaaf dhufanii qubarraa guuran. Mootummaa filatee akkamitti mootummaa filatteedhaa fi qubarraa guuran. Qeensa isaa kanarraa guuran. Akkamitti mootummaa filatte? Akkamitti mootummaan filama? Maal beeka uummanni? Qalama harkatti dibanii fidee farrame. Gaditti barreessi jedhanii fidee farrame. Uummanni kiyya aabaa jedhee baratee jira. Aabaa jedhee baratee jira. Laatinii amma ittiin barreessaa jiru kana baratee jira uummanni. Waan nama godhu kana baratee jira uummanni. Qubarraa qaba uummanni. Maal akka ta'e beeka uummanni. Farrame jennaan fidee farrame. Godhi jennaan fidee godhe. Maaliif beeka uummanni? Maalitti irraa quba qaba uummanni? Maal burjaajessitan? Yoo hin taaneef hin dhiiftanii. Yoo sodaattan hin dhiiftanii galtanii hin ciiftanii. Sodaattanii maaf hin dhiifne? Gaabbitanii maaf hin dhiifne? Hin dhiiftanii dhiisaa kalaas. Haa jiraatu, ka du'e haa du'u. Nuti arsiin gaafa calii calan, arsiin gaafa waraa harka muraa fi harma muraa aanolee. Arsiin gaafa azuulee, gaafa waraana azuulee hin dhumanne yoomillee dhumattu. Namni kumni 12 bakka sanitti xunfitan. Namni kumni 12 bakka sanitti wareegamne, kumni 12 ol bakka sanitti xaraganneetiin jenneeyyuu arsii fixuun hin danda'amu. Arsii yoo taan muran taantu biqila. Taan yoo muran taantu biqila. Akkasi arsiin buqqaatu hin jirtu. Arsiin buqqaatu hin jirtu. Kaleessayyuu harka kennachuu diddaa fi harmaa fi harka muranne. Takkaa diinni kana nun goone, takkaa diinni arsii keessa seenee arsii cabsee hin beeku. Gantuu fi yartuu fi histitu nu godhe malee. Isintu nu godhe. Dhalataa arsiitiin nu godhe. Uummata jechuudha isin keessa dhaabatee akkanatti qarqaarsina jedhee akkaawuntii mootummaa baaseetiin isinitti hin deemu kana caccabsaaf keessaa baasa. Hattuun tokkoffaan isaanii, shaneen tokkoffaan isaanii, waraanni mootummaadhaa kan mootummaan isinitti gabbabbaase tokkoffaan isaanii jechuudha. Mataa keessa caccabsaaf keessaa yaasa. Yoom rakkina zayitii qabdanii, rakkina daakuu qabdanii, beela qabdanii, beela takkan qabdanii bara, rakkina takkan qabdanii bara, arsiin tiyya takkaa rakkattee hin beektu bara, takkaa dheebuttee hin beektu bara. Takkaa qarqaarsa barbaannee hin beennu. Wallaahi takkaa qarqaarsa barbaanne. Mee hin jirtanii yoo kijibe mee guyyaa tokko mootummaan tokko uummata arsiitiif qarqaarsa godhee jira jedhaa yaada. Waraana irraa haa ta'u, bishaan irraa haa ta'u, dhugaatii irraa haa ta'u, uummata arsiitiif rabbitu qarqaarsa godha. Uummata arsiitiif rabbitu qarqaarsa godha. Gaafa waraana Minilikiituu yeroo rabbi qarqaarsa nuu godhe. Takkaa mootummaarraa qarqaarsa barbaannee hin beenu. Takkaa nama dhuunfaarraallee qarqaarsa barbaannee hin beenu. Takkaa abbaa qabeenyaarraallee qarqaarsa barbaannee hin beenu. Uf keessaa baasuu ni danda'an. Summii uf keessaa baasuu ni danda'an. Bareechisanii danda'an. Eeboon isaanii waraanni isaanii ni danda'an. Wanni akka hin dandeenye godhee laamchessee kaansarii ta'ee uummata keenya caccabsaa jiru. Kaabinee ganda keessaa yartuu fi ganduu ganda keessaa ilma isaanii ka isaan bobaa jala guddisan kan mootummaadhaan walii galee qaama birootiin walii galee tikkeetti saamichaa muratee uummata keessa deemutu uummata yarsuutti jira.
bar kaameraa irra qabdanii waraabdan san keessatti viidiyoo irra qabdanii waraabdan san keessatti ummanni rakkinna ofii takkaayyuu akka buqqa'ee dhaabatu sanitti akka manni isaa gubatu sanitti rakkinna ofii takkaa dubbachuu sodaateen beeku ni dubbata ummanni sodaa ummata keessa ka galche isin akka ummanni sodaatu ka godhe isin akka ummanni laamshaa'u ka godhe isin gaafa sagalee isaanii keessaa ciccirtanii hambiftan waan isaan dubbatan quuqaa isaan dubbatan gaafa keessaa mumurtanii hambiftanii as garagaltaniiti akkaawuntii qabattanii nu dhuftan akkaawuntii qabattanii akkaawuntii saamichaa isinii gahee mana sanirraa jijjiirre makiinaa isinii binne Dubaayii fi Ameerikaa ispoonsara malee isin oofne ni gaya kana booda herreegni baankii keessanii oovarii ta'ee jira oovarii ni gaya qaroomnee jirra abshaala taanee jirra akkaawuntiin nama sadii hin baname jettanii nu kittaantaniif nu kolaaftan nurraa dhiisa akkaawuntiin nama sadii hin baname kan isin nu kolaaftaniif kan isin nu kittaantan hin jiru kolaane hidda kennatuyyuu hidda garbuudhaan guddateef malee hidda kennatuyyuu hidda furnoon guddate soo ta'e hidda garbuun guddate ta'uu baatee hidda furno duqeetiin guddate soo ta'e qaata kolaaftanii nu kittan yoo nu kolaaftanillee hidda biraatitu margaafe malee nu gaya waan ta'eef nurraa dhiisaa nu gaya bakka nu gaya nurraa dhaabbadhaa sila yoomitti akkaawuntii qopheeffatanii gabbayanii jedhaa bara yoomitti wal shuumani hoo yoomi wal shuumtan shee ebeluu faachee ebeluu ziyaada ebeluu fi adde ekelee maaliyyoo ekelee ummata kanaaf kennitee ummata kanaaf lubbuu ofii maalii godhuu baatte wanna qosachuu dhabdee ummata kanaaf aarsaa na barbaachisu nan kanfala jettee ekelee mucattiin akkasiyyoo tuni haati ilmoo ofii mana gattee ummata kanaa aarsaa na barbaachisu kanfala jettee gadi baate aarsaan isin kanfaluuf gadi baate hoo maaliree aarsaan isin kanfaluuf gadi baate akkaawuntii maqaa isiititti birrii guurtanii daakuuf zayitii geessiti aarsaa kanfaluuf baate hayyee aarsaa kanfaluuf baate viidiyoo waraabanii daakuu waan birrii 500 600 takkan daakuu bitaniiti viidiyoo waraabanii achiin gara kan bakka aarsaa kanfalanii qarqaaranii kalaas taan ol deebi'aniitiin addaan qoodaman taan mana keessa ol garagalanii addaan qoodaman qarbiin teessan nagaa haa taatu waan biraan jedhuun qarbiin teessan nagaa haa taatu rakkoon qabu anillee kana booda silaayyuu biyyan jiruufuu haftee gaafa biyya galeetiin jedhee akkaawuntii muradheen dhufa gaafa biyya galeenis maalanillee arsiidhaaf tiree arsii bakka bu'ee qarqaaruu qaba uf kennuu qaba lubbuu xiyya ummata kanaaf thank you lubbuu kasii galatooma ulfaadhaa isiniin jedha hagatti matana dubbachuu barbaadeeti tan ammoo warri mana aslii kootti jettan nan dhufa okay dhimma addaa wayii ka dhuunfaa wayii hin qabu na dhibaa beektanii jalatarree dubbanna bara wayii dubbanna waan bara 2026 taane jenneetiin akka bara 90mootaa keessanii haasofna amshir arsiitiyyaa amshir arsiitiyyaa amshir ni dubbatta bara wayii ni haasofta bara wayii ni haasofta waan jechuudha waraana Minilik jala si dabarse waraana afaan isaan beekne jala si dabarse obboleessa kan kee ka afaan beektu nadha gudeedamaa jirtu ka afaan beektu nadha rakkataa jirtu ka afaan beektu nadha samamaa jirtu
ni tartajala ni tartajala ni darba barri kun ni darba dabarree laalla bullee laalla garuu qalama gurraachaan akka barreeffamaa jirtan hin dagatina qalama gurraachaan seenaan keessan qalama gurraachaan barreeffamaa jira inuman dagatina waan dhagootan kana waan dhaasoftan kana yaadattanii bara san isiniin jenna jechuudha yoo jiraachuullee yoo baanne wanni ana haasa'u kun bagaa sooshaal miidiyaa ta'e waraabamee ol kaa'ima waan ta'eef rakkoo takka hin qabu wal gaafanna akkasii faamilii okay warri mana